Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaan keenya kan Simboodha. Miidhaan qophaa'ee karaa TV Minbariitiin guyyaa sabtiidha. Waaree booda sa'a 8 irraa isin bira gahu. Ammas akkuma isin dura sagantaa keenya qindeeffannee anii fi obboleessi keessan Abdulaziz bifa haarawaan miidhagneetiin walitti dachaanii jirra. Abdulaziz baga nagaan walitti dachaan. Baga nagaan wal garree daawwattoota keenya kabajamoo akkamiin nu jirtan fayyaadha isin jechaadha. Daawwattoonni keenya torbeen kun torbee milkii torbee gammachuu akka isaaniitti abdii guddaadha qabna. Amma immoo nu biraan immoo torbeen maal akka fakkaatu wajjin haasoo nu taanu biraan torbeen ana biraan akka keessatti bareedaadha. Waa'ee irra na rakkisaa jira rakkoo tokko keessaan jira. Rakkoon an keessa jiru sunis maali maqaa namaatiin irraafachuu jira dubbiin tun akkamis biraan nama tokko halaala wal agarta gaaf tokko wal barta. Masjidatti haa ta'u namni wayii wal si barsiisaa wal agarta. Ogga wal garte. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mangisti. Habiibii kiyya naganaa qabda. Lakkoofsa bilbilaa kiyya ni qabda ogganni si jee. Hin qabu naa kanne ayyee lakkoofsa bilbilaa isaa qabattee maqaa isaa eenyu jettee akka seef godhattu wallaaltiin beektu. Masjidatti salatan seef goota. Masjidatti salate. Mucaa masjida nuuri tarke. Mucaa masjidu salaami tarke. Maashaallah. Rakkoon kun si qofa biraa miti nama hedduu bira jira. Keessattuu immoo environmentii ati keessa jiraatu sun haarawaa yoo ta'e namni ati naannoo isaatti wal barattu maqaan isaa yeroo hedduu siin qabatamu iyyuu beeki. Ani yaadadha barataatiin gaafa gara yuunivarsiitii deemu barattoota achitti maqaa isaanii wal baratu keessattuu immoo naannoo jamaatti barattoota maqaa isaaniitiin wal baratu hunda irra hedduu isaanii ni dagadha ture maqaa isaanii naan qabatamanii. Kanaafuu immoo musliima yoo ta'e habiibii jettaan. Yoommoo kaafira yoo ta'e baaboo. Kaafira ta'e abbaatu jettan. Namni garuu gaa waan takkaatu jira. Asirratti namni maqaa isaatii yoo yaamu baatte xiqqishoo itti dhagahama. Itti dhagahama. Anuma fakkeenyaaf namni tokko habiibii yoo naan jechuu guddise mucaan kun maqaa hin beeku yoo tilmaaman hin kan. Inamaatu guyyaa tokko maaltu na mudate mucaan maqaan isaa Abdulmajiidi. Ani mamaan hin jeen beektaa. Abdiyyee nagaa miti fayyaadha Abdishaa. Argate kaaba. Ilmaatu ni tolchaa bara. Abdishaa nagaami fayyaadha. Mucaan Hussein Nalaala nagaami fayyaadha. Duba koyi maqaan isaa Abdulazizimi? Abdulmajiid. Abdulmajiid. Duba ni deema kaa Abdiif Abdulmajiid. Dhagi waan takkaa jira bara. Namni kun maqaa isaadhaa kan guutuu san yeroo duraan yoo Abdulmajiid namni hundi jechuun ture fakkeenyaaf amma Abdii yoo namni naan jee hin awwaadhu nama jala. Haabootii yoo qofaatu Abdii jee na yaama. Si galee? Akkasi barteedha wantichi. Si galee anammoo lafa akka namni abdii naan jee maqaan kiyya abdii miti. Akkasi jedha maqaa qoosaa yoo namni yeroo hedduu itti siyaamu ture amma maqaan akka Abdulmajiid, Abdusalaam kun hedduu abdiin ta'u beekadhu. Maqaa tokko tokkootu maqaa Abdulaziz, Abdulmarree kana keessaa tokko tokkootu abdii ta'a. Abduu ta'an immoo kunniin beeki. Dhimmi amma wanni na dhibe dhimmi dagannaa kun maali? Dagannaa kanaatti heddummaate gidduu tana. Keessattuu ijoolleen zabana ammaa dargaggoota irraa kaasee daa'imman illeen dagannaan heddummaate. Namni maqaa namaa dhiisii irraanfateehu. Namni waanuma amma haadha abbaan godhi jaanii itti kannan osoo hin godhin oolee galgala laa ilaaha illallah maali boo? Hoggate jetteen bar waan kana waan maanti jenaan jetteen hojjenne jaa. Dagannaa kana maaltu fide si fakkaata? I think namni jireenya duniyaa kanaaf yeroo biizii ta'u duniyaa qofaa miti. Haja tokko galma tokko waan tokko galma geessuudhaaf milkeessuudhaaf yeroo biizii ta'u ni dagata jedheetiin yaadaan an ofirraallee waan beekuu fi dhiyeenya kana immoo mudannoo ajaa'ibaa tokko qaban. Maqaadhaan wal qabatee miti. Dhiyeenya kana hedduu waa dagachuu eegalee ture. Wanti hojiinis waan tokko tokko biizii na godheetiin dagachuu eegalee ture. Waan hedduu dagadhe keessaa waan na koofalchiisee tokkotti jira. Manaa yeroo bahu salaata duhaadhaa duhaadhaa kootti salaatee bahee deebi'ee immoo saalonittis irra deebi'ee sana. Yeroo kam beekee beektaa salaata kana lammaffaa salaataa jiraachuu kiyya wayita salaama baafachuudhaaf ka'u. Salaamata irratti. Salaama baafachuudha yeroo ka'u kan gawaadatti yookaan immoo gola kiyyatti salaatisanii isa sana yaadadhe. Hayi kun dubbiin akkamii dagachuu akkamiiti kuni. Ati ilmaatu dagannaan kee wayyaadhaa dagannaa tokko saayiba kiyyaa tokko yaadadhe. Maal akka ta'e beektaa saayibni kiyya tokko hedduu dagatuun isa cinqe. Sheekha tokko bira dhaqe. Sheekha tokko bira dhaqeeti hedduu waa dagachuu guddisee dawaa naa kannaadhaa jeen. San booda isheen dawaa kannaniif. Mana galcheeti dawuma dagannaa hartuu irraanfate. Dawuma sana fudhatu irraanfate. Si galee namni hedduutu jira. Dagannaan kun heddummaatee jira. Waan hin dagannaa kanatti immoo furmaata ni ta'a jee yaadu. Kayyatti kan anis arkee namoonni hedduullee irraa haasa'u maali? Maalaa yaa'anii guddisu. Waan nu fayyadne jechuudha. Waan nu fayyadne keessattuu yeroo dheertuu yoo sooshaal miidiyaa irra dabarsu taate dagannaa guddata. Amma warri dur
waa hedduu wal faana hojjetan. Dagannaan garuu akka keenyaati miti. Namni ifee hojii jiraachuudhaaf istighfaaraan jireenya isaa tolchuu qaba. Zikriidhaan qalbii isaa jiisuu qaba. Arraba isaa jiisuu qaba. Gaafa kana tahaa dhuftee wanta dagannaan kee dhiphataa dhufa. Beekadhu wanni dagannaa jedhamu kun irra guddaan isaadhaa sheexaana wajjin wal qabata. Dagannaa dadhabbii kun sheexaana wajjin wal qabataa beekadhu. Si galee kanammoo wanni ati ofirraa ari'uu dandeessuun afkaaraan. Ibaadaadhaan. Si galee hoggasan ni jabaatta waa hundarratti waan hojjetu qoftu qofa hojjetta. Amma nuti bar waan hojjetuu qabnurra waan hojjetuu hin qabneetu irra heddummaatee saniifuu waan hojjetuu qabu dagannee waan hojjetamuu hin qabne irratti yeroo keenya gubuu jira. Fakkeenyaaf silkii teenya ni raanfannu bar. Manatti sakkaa silkii raanfattee ni beektaa? Ni raanfattu yeroo hedduu. Yeroo hedduu. Dhiyeenya kan irraanfachuudhaan leekee. Lakki ni raanfattu. Bilbilaan irraanfattu. Wanni namni irraanfatu yeroo irra guddaa waan isaa faayidaa qabu. Mee ilaaltee yoo jiraatte. Waan isaa faayidaa hin qabne namni hin irraanfatu. Wantoota garuu rabbitti isa dhiyeessan. Wantoota barnoota wajjin wal qabatu. Wantoota hojii wajjin wal qabatu. Wantoota kana kan yeroo hedduu irraanfatu. Daawwattoota keenya egaa irraanfannaa kana namoonni mee mana ni qabdanii. Namoonni rakkoo kana keessa jira. Warra dagannaa kana jalaa bahee if bira deebi'u rabbiin haa godhu. Dagannaa kana immoo dhiphisuu ni dandeenya. Dhabamsiisuu illee baannu. Nama ta'uu kan inni beekamu tokko dagannaadhaan ni daganna. Si galee udhiriilee adda addaa jirtu keessaa tokko dagannaadha waan ta'eef dagannaan nama jiraa garuu dhiphisuu ni dandeenya. Keessattuu maqaa namaa yaadachuu fi dagachuudhaan wal qabateetiin qaama lammaffaasaaniif yookaan immoo qaama maqaan sun jalaa dagateef akkuma tokko kaastee hamileetu jalaa caba. Hamileetu jalaa caba. Nama immoo keessattuu immoo inni maqaa kan keen beeka. Sibeeku qofaa mitiyyuu leellisee siyaama abdii jedhaatiin siyaama. Ati garuu maqaa isaan beektu. Tolchee siyaama. Inumaatu waan tokko Dr. Muhammad Al-Ariifii kitaaba isaa irratti waan jiru tokko yaadadhe. Maal jaa karaa ilma namaa kana ittiin booji'anii keessaa tokko ji'ee lafa kaa'e. Ilma namaa booji'uu jechuun akkamii? Qalbii isaa. Bakka isaa qabdu garsiisuudhaaf. Nama kana san keessaa tokko maali? Maqaa isaadhaa abbaa isaatii hojii yaamu. Muhammad Nur Guddataa nama siin jiru fi nama Muhammad Nur siin jiru irra nama Muhammad Nur Guddataa siin jiru irra si gammachiisa. Sheemini biroo yeroo hedduu maal jaa ani maqaa kiyya kanarraa wanni haala na gammachiise jaa. Maqaan kiyyaa fi maqaan abbaa kiyyaa adda adda bahee yaamamuun ta'u jaa. In ta'u. Amiin Ibroo. Amma darasaan yeroo hedduu maal naan jetti jaa maaliif abbaan Nabi Ibrahim maqaan isaa Ibrahim malee Ibroo miti. Maaliif Ibrahim hin goone yoon Ibrahim godhe maqaan abbaa kiyyaa dhokate jee. Amiin Ibrahim namni naan jiru Sheemin Ibrahim namni naan jiru jee. Sheemin Ibroo kun immoo waan afaan irratti silaafaa ta'eef nama maqaa abbaa fi dhokatu rabbis hin godhanii jedha. Si galee yeroo hedduu gisee maqaa abbaatii wajjin nama yaamte namni sun ni gammada. Ifi isaatti aboo keessattuu nama sii gadi haa ta'u wahiin nama isa irratti nama jabaa ta'uu mala wahiin hin baanaa beekadhu. Takka nama inni maqaa kiyya ni qabata yaadiin fa'a nama guyyaa tokko wal barte fa'a yeroo ta'e abaluu gaafa jetteen maashaallah ni gammada. Qalbii obboleessaa eeguu irratti dubbiin sun akkasii gaariidha. Warra qalbii walii eeguu rabbiin haa godhu. Sirriidha namoonni tokko immoo si hubate beekan maqaa isaa dagachuu kan kee Abdulaziz maqaa kee dagatee jira dhihii hubata. Calluma jedheetiin bilbila isaa kee barreesseetiin lakkoofsa kan kee lakkoofsa koo seef si haa godhu jedheetiin bilbila kan keessarraa fuudhee maqaa sitti hima. Ahmad jedhii qabadhu si jedha. Ahmad jedhii yaa baanu guyyaa tokko akkasuma godhe tokko. Nama haalaa wal beenu bar. Inumaatu wajjin hunda teenyee bar. Laaqana hunda hojii nyaannee bar. Habiibii jeetuma nyaanna. Habiibii kiyya qaalii. Qashtii kiyya gatii nyaanna. San booda osoo hojii teenyu maaliif naan ta'u walii seeti bilbila kiyya hin qabdu. An bilbila kiyya barni hin qaba. Bar mee hin qabadhaan duwwaa sagal. Jee amma gaa maal jee heesee faa godhodhu. Amma turee gaa bakka san. Amma daa jijjii qabadhu naan jee. Ayyee laakiin hin biyaa harma qaa hin biyaa. Eegan hoggas ambiyyee jeen. Habiibii dhaabe. Fira beeksisee jiranu ambiyyee nagaa. Ambiyyee fayyaadha. Ambiyyee nyaadhuga. Ambiyyee dhugiga. Abdulaziz qabxii bareeda kaaftee mee ammas daawwattoonni keenya hin taane eeggataa jiranii guyyaan guyyaa sabtiitii sagantaan immoo sagantaa simbootii. Daawwattoota keenya egaa simboon keenya bashannansiisaa boharsaa akkuma itti fufetti jira sagantaan keenya itti aanu sagantaa keessummaatii wajjin turtii gaarii jira.